Yaa kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni maatii keenya akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni wabii miidiyaa nageenyi keenya bakkaa fi iddoo jirtanitti sinaa qaqqabu jechuu barbaada. Egaa warroonni wabii miidiyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gootanii sheerii gochuun dagatiina maatii keenya ta'an siniin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa immoo seenaa ajaa'ibaa waliin ilaalla jechuudha. Seenaa kanarraa waan hedduu akka baratan abdii guddaa qabna. Egaa seenaan kun egaa uummata gurraacha keessaa namicha baay'ee hiyyeessaa fi homaa hin qabne jechuudha. Daandiirra taa'ee kadhata ture. Egaa namichi kun baay'ee hiyyeessaa homaa hin qabu nama rakkataadha. Yeroo hundaa maaliif tajaajilama? Kadhateet daandiirra taa'ee namoota kadhachuudhaan namoonni gaafa daandiirra deeman waa kennuuf jechaadha. Kanaaf namichi kun yeroo hundaa bakkee tokko taa'a achuma taa'ee kadhata. Wanta kadhatu sana immoo maal keessatti akka xaasaa wayii qopheeffatee jira. Waan namoonni fakkeenyaaf namoonni yoo waa kadhatanii yeroo sanarratti maal godhu wanta wayii hafatu. Namichi kun immoo xaasaa qopheeffatee jechaadha. Xaasaa qopheeffatee yeroo sana xaasaa sana keessa kaa'aaf jechaadha. Namoonni yoo dhufan xaasaa sana keessa kaa'u. Yeroo hundaa bakka tokko qopheeffatee bakkee sana inni yeroo hundaa kan taa'ee kadhatu jechaadha. Guyyaa tokko uummata adiiti. Ishinis immoo maaliif nama rakkataadha waan ta'eef yeroo sanarratti dhuftee nama sanaadhaaf maal gochuu barbaadde? Wanta kennamuuf sana osoo kennituu fi daayimandii yookaan immoo qubeellaan harka ishii keessaa xaasaa sana keessatti bu'ee jechaadha. Xaasaa sana keessatti bu'ee inni galgala birrii isaa achi keessaa gaafa buusee lakkaawwatu maalitti yaade namoonni yoo birrii naa kennan achi keessatti buuse jedhee inni namni sun maal godhee ni kaawwate jechaadha. Maal godheet of bira kaawwate jechaadha. Of bira kaawwatee namoonni baay'een maaliif daayimandii argate? Daayimandii kana gurgureetii of jijjiiree mana ni bitattaa yookaan immoo doolaara hedduutti gurgurattee amma daandii irratti teessee kadhattu kana gurguriitii itti fayyadamii jedhaniitu namoonni baay'een nu gorsoo jechaadha. Namoonni baay'een gaafa gorsanii lakkee namni kun yookaan naaf kennee ta'uu danda'a yookaan immoo namoonni otoo birrii anaaf jedhanii kaa'anii achi keessatti buusuu danda'a hin gurguru jedheen jechuudha. Yeroo kana innis maaliif wanta sana xaasaa sana keessa kaa'ee yeroo hunda bakkee sana taa'ee kadhata jechaadha. Dubartiin suni gaafa harka ishiirra laaltu qubeellaan sun hin jiru jechaadha. Ishiinis immoo yeroo booda ni galtee abbaa manaa ishiitti himtee abbaa manaa ishiitti gaafa himtu qubeellaa akkasii qubeellaa koo nan gatee daayimandii koo nan gatee jettee gaafa itti himtu maal ta'e abbaan warraa ishee sunis illee eessatti jedhee gaafa gaafatu bakkee akkasii jedhanii maal godhanii namicha sana barbaadu. Namni kun nuuf hin deebisu. Namni kana argate daayimandii argate akkamitti nuu deebisaa? Yookaan immoo namoonni baay'ee yoo waa argatan daayimandiidhaan deebisanii bakka otoo abdiin kutatiin ishiinis immoo maal gootu barbaachisaatti fuftee jechaadha. Guyyaa wayii osoo ammas achiin darbaa jirtu namichi sun achi jira. Egaa namichi sun achuma taa'ee kadhataa innaa kadhatu immoo daayimandii sana eessa kaa'ee jira? Xaasaa keessa kaa'ee jira. Gaafa dhuftee gaafattu daayimandii kanaan dura gaafan sii kennuu birrii wajjin nan buuse argitee ta'enna kunoo as keessa jira jedhee kenneefi jedhama. Gaafa kennuuf niitiin sun baay'ee ajaa'ibsiifattee nama sana baay'ee ajaa'ibsiifattee galtee abbaa warraa ishiitiin birrii akka kennu yookaan immoo daayimandii ishii sana akka kenneef itti himtee jechaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni chaanaalii keenya gaafa itti himtu namni suni maal jedheen namni akkasii eessa jira jedhanii maal godhuu barbaadanii jarreen sun yookaan immoo niitiin sun makiinaa ishii keessa kaawwattee fudhattee galtee jechaadha. Isaa booda daayimandii sana adda kenneefi booda maal godhanii yookaan immoo namoota ta'an yookaan gaazexoota garaagaraatti gabaasuu barbaadan. Sababiin isaa namni sun rakkataadha. Otoo rakkataa jiru
otoo waan nyaatu hin qabu sana dhiisee gurguruu dhiisee isaaniif kaa'ee jechaadha. Kanaaf namoonni baay'een garuu dogoggorsanii jiru. Namoonni baay'een akka inni gurguree itti fayyadamu akka rakkataa ta'e gorsaa turan. Garuu namichi sun illee itti hin fayyadamne jechaadha. Egaa namoonni baay'een gaafa nuti waa tokko goonu akka nuti dogoggorru namoonni taasisan hedduutu jira. Akka nuti dogoggorree waa tokko uumnu yookaan waa tokko gara biraatti akka intini jennu namoonni nu dogoggorsan hedduutu jira. Kanaaf nuti namoota baay'eedhaaf namoonni wanti nuun jedhan kana godhi gaafa nuun jedhan ni goona moo nuti kan nuuf kaa'ame jira jennee ni teenya. Otoo namichi sun gaafa sana gurguree jiraate yookaan immoo niitiin sun fudhattee gaazexoosa garaagaraatiin dubbifamee reediyoodhaan gabaafamee nama sanaaf birrii miliyoona tokko olii fi makiinaan kennamee fi namni muluun badhaasee inni biraan immoo mana viillaan kennamee fi maatii isaa kanaan dura kadhatee yookaan immoo jiraachisu sana maal godhanii birrii namni sun miliyoona ta'e jechaadha. Sababii maaliif? Sababii wanta gaarii hojjeteef. Yeroo hundaa namoonni wanta gaarii si hojjettee siin jedhanii ijaasisa jedhan qofa osoo hin ta'in zim jedheeti yeroo hundaa wanta gaarii hojjedhu. Wanta gaarii hojjette bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa. Har'a bakka barbaadde iyyuu ga'uu dhabi. Boru bakka barbaadde sana ga'uu ni dandeessa. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een maal jedhu har'uma waa tokko fuudhanii bakkee wayii ga'uudhaaf wantoota hedduu namoota dogoggorsiisuu danda'u. Namoonni nu dogoggorsiisuu danda'u. Garuu ishee har'aa ilaaltee miti kan hojjettu ishii boruuti jechaadha. Jireenya kee keessatti ishee har'aa ilaaltee miti kan hojjechuu qabdu. Isa boruu ilaalteetu hojjechuu qabda. Boru maal ta'uun qaba? Boru akkamittan hojjechuu qaba? Boru akkamittan bakka guddaa ga'uu qaba yoo jette bakka sana ishee har'aa ilaaltee yoo hojjette bakka barbaadde sana otoo hin ga'iin haftaa jechaadha. Akkuma namichi kun gaafa sana otoo daayimandii sana gurguratee guyyaa lama maatii isaa jiraachisuu danda'a. Garuu makiinaa bitatee viillaa keessa taa'ee birrii miliyoonaan lakkaa'amu hin argatu ture jechaadha. Argitee jireenya kee keessatti wanta namaaf jettee wanta siif kaa'ame siif taa'ee jira. Kanaaf maal gochuu qabda? Yeroo hundaa ofitti amanamummaa qabaattee akka boru argattu. Meeqa keenyattu fakkeenyaaf meeqa keenyattu kana hojjeta. Gaafa waa tokko arganne nuti itti fayyadamuu malee namaaf jennee meeqa keenyattu kaa'ee beeka yookaan immoo ol kaa'ee beeka. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni chaanaalii keenya hundi keessan nageenyee fi jaalallee argachuun tokkummaan isiniif haa baay'atu. Hundi keessanis immoo waan hedduu akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Jireenya keessan keessatti yeroo hundaa boru iddoo guddaa akka geessan yaaddanii ishii har'aa ilaaluu osoo hin ta'in boru bakka guddaa geessanii namootaaf fakkeenya taatanii isa ilaaluutu isinirra jiraata. Namni ishii har'aa ilaalee boru iddoo guddaan ga'u. Namni ishii har'aa ilaalee boru jijjiirama gaariin fiduun isiniin jedha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni chaanaalii keenya immoo sabskraayibii gootanii maatii keenya gochuu ta'uun dagatiin isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon keenya guyyaa guyyaan gaafa hojjennu egaa moobaayilum keessaniin simbira ga'a jechuudha. Laayikis gochuun dagatiin koomentis barreessaa. Wanta isiniif hojjetamuu qabu barreessaa ni hojjenna jechuudha. Kanaaf hundi keessan nagaan jaalalli tokkummaan gammachuun isiniif haa baay'atu. Galatooma turtii gaarii horaa bulaa.